akka sila Oromoon gaafa isinitti himnu eenyummaa keenya kalee yoom dhugaatti lakkooftan nutti kofaltan malee warri doofummaa isaaniin dudduubarra nuuf laatan harcaatu nuuf kennanii ofii angafa nyaatan arramaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota madda walaawu miidiyaa siifan Hassan akkasuma obboleettiitiin kallattiidhaan guyyaa har'aa dorgommii mo'atte irratti jechaadha. Hundi keessanuu bakka jirtanitti gammachuu guddaa dhugaa dubbachuuf akka qabdan abdiin qaba. Kanatti aansuudhaan keessaayyuu wal morkii guyyaa har'aa geggeeffamaa ture irratti maaltu ture? Wal dorgommii guyyaa har'aa Tigist Asaffaa akkasuma immoo Siifoo gidduutti geggeeffamaa ture dhaabbachuudhaan marsaalee hawaasummaa irratti kallattiilee adda addaatiin yaadonni adda addaa kennamaa jira. Sanbira darbee immoo miidiyaaleen addunyaa kun hedduun isaa waa'ee kanarraa dubbachaa jira. Nutis immoo yaada hawaasaa gara sooshaal miidiyaatiin hedduu isaa arginee jirra. Kana fuunee simbiraan gennaa maaltu ta'aa jira? This is impossible. Namoonni jaanis jiranii this is possible warroonni jaanis jiranii maaltu deemamaa jira gara sooshaal miidiyaatiin maal argaa jira? Uummanni kennoo maal jechaa jira? Kan jedhu ka waltajjii bara kanaa keessatti olompikii keessatti biyyi kennoo maal argitee jirti maal keessatti arginee jira kan jedhu gadi fageenyaan kan keessatti ilaalluudha. Waan hundaafuu warroonni kallattiilee adda addaatiin hordofaa jirtan sagantaa madda walaawu miidiyaa irraa kan isin biraan gahaa jirudha. Warroonni kallattiilee adda addaatiin mana keessan teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kallattiidhaan biyyoota adda addaa keessa teessanii sagantaa kana mootu kan nu jabeessaa jirtan koomentiidhaan bifa yaadaatiin biyyoota adda addaa keessaa yaada keessan nu kennaa jirtan yaadni keessan nu jabeessaa ulfaadhaa galatooma isiniin jechuun barbaada. Akkasumas namoonni qeeqa adda addaatiin kallattii adda addaatiin yaadota qeeqaas nu dabarsaa jirtan hundi keessanuu galatooma isiniin jira. Darbee hanqinoota teeknikaa akka miidiyaatti nu qabullee nuuf qolchaa isiniin jechuun barbaada. Miidiyaan kun miidiyaa guddataa jirudha. Kanaaf hundi keessanuu amma dandeessaniin koomentii gaggaarii nu kennuudhaan akkasuma koomentii qeeqaallee qabaatan nu kennuudhaan nu jabeessaa isiniin jedha. Dhuguma dubbachuuf sagantaa guyyaa har'aa keessa Tigist Asaffaa dabalatee akkasuma immoo ijoollee walumaa galatti Amaanee Badhaasoo dabalatee Siifan Hassan keessaayyuu tiima Keeniyaa ofirraa kutuudhaaf naannoo tabbaatti jechaadha dhiibbaan godhamaa ture. Dhiibbaa hedduu nama dinqisiifatudha. Keessaayyuu dhugaa dubbachuuf shamarran irratti tiim workiin yookaan immoo hojiin gareedha. Moor kan keessatti mul'ate garee biyyaalessa Itoophiyaati. Keessaayyuu Amaanee Badhaasoo dhugaa dubbachuuf hojiin isin dalagaa turte namni hedduun tokkoffaa bahu tokko sadaffaa bahu afuraffaa bahu kanallaan hojii garee dhufe kanaaf milkaa'insa dhufe milkaa'insa siifaniif Tigist Asaffaatiif yookaan immoo shamarree Keeniyaa sadaffaa baatiif gaheen Amaanee Badhaasoo taphachaa turte gahee amman hin jedhamne jechaadha. Ija atileetiksiiti yoo ilaalte ija ispoortiiti yoo ilaalte it is not easy. Jalqabarraa kaatee tiima concentration gochuudhaan yeroo ispiidii deeman afoo gortee ispiidii san hir'isuus akka hin daballe gochuudhaan yeroo barbaachisetti immoo ispiidii dabalchiisuudhaan tiim workiin dalagamaa ture garee biyyaalessa Itoophiyaa waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Amaanee Badhaasoo hedduun dinqisiifadha dhugaa dubbachuudhaaf kana dhugaan jirtu jechaadha. Garuu sadarkaa shanaffaa bahuu isiitiin namoonni hedduun cimina isii arguu dhabuu dandeessanii ciminna Amaanee Badhaasoo miidiyaaleen hedduunis namoonni hedduunis gara sooshaal miidiyaatiin barreessaa jiranii akkasuma leenjisaasis dabalatee akka gaarii koomentii kennaa turanii leenjisaa garee maaraatoonii irratti warroota dhiiraa leenjisuu jechaadha. Gaheen Amaanee Badhaasoo dalagdi. Sadarkaa shanaffaa bahuunis akkuma jirutti ta'e garuu hojiin isiin dalagdi hojii ammana hin jedhamne. Kana irratti walii galuu danda'u qabna jechaadha. Hojiin isiin dalagaa turte tiim workii warroonni dhiiraas osoo akkasii dalaganii kan jiru jechaadha. Fiigicha gabaabaa irratti wanti tokko dogoggoruu yoo jiraate wanti sirraa'uu qabu fiigicha 10,000 irratti osoo yaalte carraa miidiyaaliyaa keessa galuu carraa warqii argachuu meetii argachuu hin qabdi ture jechaadha. Kanaaf of duratti fiigicha tokkicha qofa irratti hojjechuun qofti akka gaarii hin taane hubannee jira jechaadha. Keessaa Siifan Hassan irraa fakkeenyummaan guddaan dhufuu danda'u qaba jechaadha. Ijoollee keenya hedduun isaanii dorgommii bara kanaa keessatti fiigicha lamarratti fiigicha tokko irratti daangeffamu armaan dura kan argaa turre yeroo xuriyyeen faati jiranitti Ganzabee Dibaabaa faati jiranitti fiigicha 10,000 fiiguu jiranii 5,000 fiiguu jiranii wanta gaarii ture jechaadha. Yoo 10,000 hin milkoofne 5,000 hin milkaa'u ni jira. Amman tanatti immoo wantoota akka isaan irratti hanqinoon gurguddaan ni jiran jechaadha. Garee Keeniyaa amman tanatti akka argaa jirrutti garee 10,000 fiiganii 5,000 fiiganii 3,000 warroota fiiganii milkaa'antu jira jechaadha. Walumaa galatti gammachuu guyyaa har'aa akka Afrikaatitti illee gammachuu miidiyaaleen sadarkaa idil addunyaa yeroo hedduu wanti kun yeroo kaayamutti keessaa Oloompikiin akka ardiititti illee ni kaa'ama. Akka ardiitittis tiimni garee biyyaalessa Itoophiyaa fidee fi akkasuma immoo Hoolaandiif kan fidu Neezerlaandiif kan fidu Siifan fidan guyyaa har'aa opportunity gurguddaa argeen jira. Akka nam tokkotti akka yaaddu baay'eetti dubbadha. Garuu sooshaal miidiyaa irratti namoonni tokko waan barreessan jiranii garaagarummaa dhiifneetiin ammas ilaalchota hin taane tokko namoota barreessantu jira.
Inumaayyuu leenjisaan garee biyyaalessa Itoophiyaadha. Ciminna Amaanee Badhaasoo akkasuma immoo abshaalummaa Siifanaasan ciminna keessatti abshaalummaanis akka barbaachisu dubbachaa ture jechaadha. Barreeffama san tarii asirratti poost gochuu dandeenya jechaadha. Leenjisaan muuxannoo guddaa qabu, waan hundaan hubannoo qabu, yaada akka majaabaa kenna jechaadha. Keessaayyuu wal morkii kanarratti garee biyyaalessa Keeniyaadha. Salphatti ofirraa kutuun hin danda'amu ture. Garuu iddoo mijaawaa tokkotti, iddoo keessaa ulfaataa ta'e tokko keessatti naannoo tabbaa irratti Amaanee Badhaasoodha. Haalli isin ittiin garee san ofirraa kutuudhaaf keessaayyuu tiima Keeniyaa ofirraa kutuudhaaf gochaa turte qooda leencaa ta'uu isaa agarsiisaa ture jechaadha. Leenjisaan kun jechaadha. Nama sirriitti waa'ee fiigichaa beeku waan taateef jechaadha. Amaanee Badhaasoo dinqisiifachaa ture. Anis Amaanee Badhaasoo hedduun dinqisiifadha akka nam tokko jechaadha. Sadarkaa shanaffaan ba'uu isiitii miti. Hojiin isin dalagaa turte, hojiin isin hojjechaa turte, hojii amman hin jedhamne. Haalli konfidensiin ittiin fiigaa turte jechaadha. Garuu xumura irratti daqiiqaa muraasaaf sadarkaa shanaffaa ba'uun isin nutti dhagayamu akka nam tokkootti ani deeggara dhugaa dubbachuu hedduun deeggara akka nam tokkootti jechaadha. Hedduun jaaladhee jira. Tiimworkii ijoollee lamaanuu jechaadha. Alamituu Asaffaas dabalatee, Amaanee Badhaasoo dabalatee, moor immootu beekuu qabnu. Ebaluu puush gatee, ebaluu akkas gatee. Kana miidiyaaleen addunyaa kaameraan ilaalaa jira. Anaaf si caalaa qaamnichi jiru jechaadha. Anaaf osoo hin taane, siif osoo hin taane, siif hin taane, ija olompikii biyya sanii keessatti ija kaameraa hedduu jira jechaadha. Warroota ilaalan hedduutu jira jechaadha. Eenyu faawulii dalage, eenyu akkas gatee. Osoo sillee taate har'a kasiifan hin qeetu jechaadha. Osoo sillee taate carraa yoo argatte jechaadha. Ofii keetii ba'uu barbaadda jechaadha. Dhugaan jirtu tanuma jechaadha. Eenyuyyuu jechaadha carraa faayinaalii irratti dadhabee jira namni koonsentireetii gatuu hin danda'u. Kiiloomeetira 42 jechaan noot izi sa'aatii 2 fi daqiiqaa 20 fiiganiiti jechaadha. Namni gariin kama kiiloomeetira takkaa miti meetira 500 fiiguu hin dandeenyetti akka waan salphaatti waan kana ilaaleetti yeroo haasa'u argina jecha. Afaan guuttatanii yeroo haasa'an argina jecha. Atileetima biyya kamiitu haa ta'u faayinaalii irratti naannoo itti of koontirool gochuu hin dandeenye eeriyaa finishingii irratti bakka ulfaataa sanirraan haamleen meeqa akkasitti jiru jechaadha. Iddoon sun iddoo itti wallaalatanii miti yeroo hedduu. Iddoo itti baay'ee ulfaata. Finishingii irratti baay'ee ulfaataadha. Eenyu akka rakkoo qabu, eenyu akkas gate anaaf si garraa dubbannu miti. Walumaa galatti ijoolleen keenya mo'atti ni gammadan akka nam tokkootti. Siifana san mallaqni ishiin argattu haa turu, haa bulu. Oromiyaa keessatti investimentii oolaan beekan akka madda olaabuutti. Siifana san jechaadha. Abbootiin qabeenyaa lammii Itoophiyaa ta'an hedduun isaanii keessaayyuu hawaasni keenya sabni Oromoodha. Yeroo hedduu shilingii biyya ormaatti argatan kiisitti kaa'achuu osoo hin taane biyya ormaatti waa'een hojjechuu caalaa biyya isaaniitti galchan aadaa akkasii qabna. Aadaa akkasii qabna. Deebi'anii waan adda addaa investimentii adda addaa keessatti hirmaatan. Deebi'anii hawaasa isaanii ittiin gargaaran. Deebi'anii biyya isaanii ittiin gargaaran. Kanaaf namoonni garaagarummaa yeroo hedduu garaagarummaa mul'atu jira jecha. Namoota gurguddaa sadarkaa miidiyaatti namoota gurguddaa armaan dura namoonni Oromoon hedduun deeggaran hadhaan tan namoota fuudhanii waan hin taane barreeffama hin taane hammeenyummaa Oromoo jidduu barreessu. Tigist yaada gaarii barreessiti. Ciminna ishii abshaalummaan ishii xumura irratti Siifana san kiiloomeetira 62 fiigdee mo'achuun ishii ajaa'ibsiisachaa turte jechaadha. Namni ammootu waan biraa haasaa ture jechaadha. Wanti Tigist Asaffaa jechaa turte waan baay'ee nama gammachiisu. Baga gammadde jechaanii turte Facebook irra jechaadha. Wanti ilaallamuu qabu osoo Keeniyaa illee taate, osoo Ugaandaa illee taate, osoo Ruwaandaa illee taate wanti kun nu fayyada akka Afrikaatitti yoo ilaalle jechaadha. Afrikaanizimii illee qabaachuu qabna. Sabboonummaa Afrikaa illee qabaachuu qabna. Tokko haga 5 ijoollee Afrikaattu bahe, obboleewwan Afrikaattu bahe. Siifan gahumsi isii nu ajaa'ibsiisuu danda'u qaba jechaadha. Of duratti gareen biyyaalessa Itoophiyaadha. Namoota akkasii san akkamitti horachuu dandeenya? Ijoollee akkasii san akkamitti of keessaa baasuu danda'u qabna? Assaayimentii gurguddaa, hojii manaa gurguddaa, namoonni bolollee adda addaati of jaalachiisuudhaaf Itoophiyaa tarii isin si caalaa jaalachuun mala. Kaleessa erga yookaan muummichi ministeera Abiyyi dhufee miti kan biyyaa baate bara wayyaanee keessa biyyaa baate mucayyoon. Long time biyyaa baate siif atileet Jigaayyoo fa'aa wajjin fiigaa turte, Xuruneeshiin fa'aa wajjin fiigaa jirti, har'allee fiigaa jirti jechaadha. Namoonni kaleessa isii wajjin fiigan hundi isaanii biraafanii jiran. Osoo biyya teennaaf nu deebite kan jedhu yaada burqisuu qabna malee. Hadhaan tan akkas taatee jirti, siifoon akkas gooteerti, siifan akkas gooteerti. Gahumsa isii dinqisiifachuu qabna. Akkamitti atileetii akkas horanne jechuu danda'u qabna malee gufuu walitti ta'uuf, wal arrabsuuf, wal qeequun namoota gurguddoo hayyonni barra warroonni argitee siraan leenjisa magaree biyyaalessaa ta'e hedduun isaanii koomentii isaan barreessaa jiran argaa jirra. Gaarummaa jabina isii, cichoomina isii guyyoota torba keessatti
torbaan tokko keessatti wal morkii meetira 10,000 fiigdee 5,000 gulaalli yeroo 2 fiigdee 3,000 fiigdee maaraatoonii fiigdee kiiloomeetira 62 fiigdee ati akka komboleen gootu yookaan immoo si akkas taate akkana taate maal dalagdee jirti maal gootee jirti tarii isiisantu si caala bor biyya kenna fayyaddee jechaadha qabeenyaan biyya kenna deebistee jechaadha. Faayinaalii irratti namuu seef of gatuuf deema dhugaan jirtu kan eenyuyyuu taanaan tana ofii ilaallate jechaadha. Bakka sanitti dogoggorri yoo jiraate federeeshinii addunyaatu jira olompikii addunyaatu jira. Olompikiin addunyaa immoo siifanii garas qabee yookaan ammoo Tigist Asaffaa garana qabee waan dubbatamu miti. Anaafis siifis ijoollee Oromooti. Carraan godhee biyya Neezerlaandii fiidee jirti. Biyyoota hedduu jira biyyoota adda addaatiif kan fiigan jechaadha. Osoo har'a Keeniyaan kan mo'attu taate namni tokko hin dubbatu jechaadha. Namni tokko Keeniyaan osoo kan mootu taate sadarkaa tokkoffaa baatu taate dhiibdeetu haa taartu osoo dhiibinis haa taatu osoo mo'atte namni kombolee naqatu yookaan mootu mormii kakkaasu hin jiru jechaadha. Namni mormii kakkaasu hin jiru jechaadha. Yeroo hundumaa galtee ilmaan Oromoo jalatti xiqqoo messi carraa argatee namoota gabbaaniitiin yaada babal'isuu garaagarummaa baay'isuu waan akkasiitu deema. Akka shamarree takkaatti fiigicha 4 irratti dorgomtee mo'achuu caalaa wanti nama gammachiisu jira. Fiigicha 4 kiiloomeetira 42 meetira tokko deebistu 62 kiiloomeetira 62 jechaan meetira 62 jechaan kana guutuu fiigdee kana caalaa federeeshiniin biyyatti haala ittiin of jijjiiruu danda'u irratti rogeeyyiin ispoortiidha. Rogeeyyiin gameeyyiin ispoortii garee biyyaalessa Itoophiyaa keessa jiran kan naannoleedha. Akkamitti ijoollee burqisiisuu dandeenya? Akkamitti ga'umsa keenya kaleessaatti deebuu qabna? Akkamitti waltajjii elgadda ittiin beekamnu irratti deebuu qabna jennee irratti yeroo dubbachuu qabnuu fi influensi gochuu danda'u jechuudha. Yeroo akkasiiti malee yeroo ebalu akkas godhee jira, ebalu akkana godhee jira. Kun dhimma paartiitii miti. Namni biyya ofii hin jaalanne hin jiru. Homoffee illee ta'u namni biyya ofii hin jaalanne hin jiru. Siifan carraan biyya sanii fiigse malee biyya ofii jaalatti, maatii ofii jaalatti, lafaaf lafeessii jaalatti. Lafa Oromiyaa jaalatti, dachee Oromiyaa jaalatti. Wanti siifan irraa baran is this possible jechuudhaan addunyaa wal gaafachaa jirti. Miidiyaan addunyaa, ogeessiin ispoortii, hawaasni addunyaa dorgommiin olompikii Paaris hordofee ture. Hundi isaa jechaadha. Kuni ni danda'amaa jechaa jira. Of gaafachaa jira jechaadha. Ajab jedhee walirraa fuudheeti waan kana dubbachaa jira. Ni danda'amaa. Dubartiin takka kiiloomeetira 62 torbee tokko keessa fiiguun. Is this impossible jedhanii wal gaafataadhaan argaa iskiriin irra jira kun barreeffamaa yaa'aa jira. Miidiyaan addunyaa guutuun ogeeyyiin ispoortiidha. Hawaasni addunyaa dorgommiin olompikii Paaris hordofee ture guutuun isaa kun ni danda'amaa gaafii ta'ee jira jechaadha. Dhugaa dubbachuudha. Fiigicha maaraatoonii kanarrattis yoo laallee jiraanne siifan haalli isiin irra dhufaa turte duubarraan dhufaa turte jechaadha. Dhawaata jijjiiraa dhufte jechaadha. Teeknikaaliidhaan caalti. Gahumsi garee biyyaalessa Itoophiyaadha. Amaanee Badhaasoo thank you sin jedha. Tigist Asaffaa thank you sin jedha. Hojjettanii jirtan. Dorgommichatti ulfaataadha. Muuxannoo qabdan isin hundu. Fakkeenyaaf Amaanee Badhaasoo, Tigist Asaffaa warroota riikaardii olompikii warroota riikaardii harkaa qaban, walli shaampiyoonii harkaa qaban, ijoollee jajjaba, ijoollee sa'aatii gahaa qaban sadarkaa addunyaatti jecha lamaan isaanii yoo furan. Amaanee Badhaasoo furannaa Tigist Asaffaa ijoollee jajjaba garee biyyaalessa Itoophiyaa keessa garuu carraadha mo'achuu fi mo'atamuu carraadha jecha. Haalli finishingii gaariin turre haga wal dhiibu irratti xiyyeeffatan osoo namuu daandii ofii qabatee deemee eenyu akka mo'atamu arguu dandeenya jechaadha. Garuu ammoo waatu ture. Hanqina jira, hanqina misteeka jechaa xumurar. Finishingii jechaadha. Finishingii irratti yeroo tokko yeroo feetee osoo hin taane dirqamtee waan gootu jira jechaadha. Waan sanillee beekuu danda'u qabna. Hubachuu danda'u qabna. Yeroo hundaa caluma jetteetuma dhayiteetiin mo'achuu hin dandeettu. Bu'aa bayii gurguddaa jira finishingii irratti. Kanaaf dhaabbanni alaallu gareen maaraatooniidha akka biyyaalessaatti shamarran keenya dargaggoonni kan dhiiraa Taamiraat Tolaa dabalatee meetira 3,000 obboleessi keenya irratti miidhama isa qunnamee wal qabatee haamleen hawaasa keenyaa tuqamullee garuu ammoo obboleessi keenya Taamiraat Tolaa
eeggataa irraa ka'eetiin mo'achuun isaa hawaasa keenya nu gammachiisee jira. Barnoota guddaadha. Of duratti Oloompikiin biyyaalessaa irratti hojjechuu qaba. Ijoollee keessaayyuu eeggataa irra jiran dhufanii hoggaa mo'atan maaltu jira kan jirullee gaafiidha. Warroonni ammootu beestaanii taran sadarkaa isaan keessa galan argaa turre jecha. Akkasuma ammootu hojiin tiimiidha. Yoo hojjettee mo'atamtes hawaasni si galateeffata, sabni si galateeffata, miidiyaan addunyaas hojjetanii jiranii. Hojjetanii jiran team workiin hojjetanii jiran wal dhiibaan jiranii team workiin hojjetanii jiran jedhanii odeeffama jechaadha. Hawaasni addunyaa dorgommii Olompikii hordofee hundi isaa barraa kan tana bar miidiyaan gurguddaan dubbachaadha. Barreeffamoota gurguddoo argaa irra jechaadha. Kanaaf fayyadamtoonni sooshaal miidiyaadha. Gamaaf gamana gochuudhaan wantoota adda addaa yeroo dhufe hundaa keessaayyuu dhimma Oromoo fi Oromiyaa jidduutti dhufan kamiyyuu fuuneeti yeroo hundumaa dhimmoota adda addaa keessa galchuu, siyaasa keessa galchuu, fuunee waan adda addaa mandara galchuu keessaa bahuu danda'u qabna. Hafee jira barri akkasii. Ilaalchonni akkasii sun hafanii jiran. Tigist Asaffaa Tiiteen ta'a Oromooti. Intala Itoophiyaati. Lammii Itoophiyaa. Biyya bakka buute Afrikaa bakka buute. Waan beeku qabnu biyya bakka buute Afrikaa bakka buute. Dorgommiin kun dorgommii sadarkaa addiitiittis ilaalamu waan taateef jecha. Akkasuma obboleettiin teenya Amaanee Badhaasoo sadarkaa 5ffaa baate malee milkaa'insa ijoollee teenyaatiif sababbiin guddaan Amaanee Badhaasooti yoo jenne dhugaa lafa jirtu jechaadha. Miidiyaan hedduunis jabinna isii dubbachaa ture. Akkaataa isin gareetti qabattee deemaa turte. Performaansii isin mul'isaa turte. Iddoolee tabbaatti ofirraa kutuudhaaf warroota masaanuu isii warroota fuggisoo isii ofirraa harcaasuudhaaf Amaanee Badhaasoo gochi isin hojjechaa turte, konfidensiin isin horachaa turte, akka ijoolleen keenya sadarkaa xumuraa gahan gooteerti. Akka Tigist Asaffaa faayinaalii geettu gooteerti. Akka Siifan Hasan faayinaalii geettu gooteerti jecha. Garuu sadarkaa 5ffaa. Namni hedduun kan argee jira hin argine miidiyaan warroonni silaa xiinxala ispoortii beekan dubbachaa jiran jecha. Warroonni immootu dhimmootuma argitee namoota sadarkaa tokkoffaa argantu jira ammoo keessa. Akkasii miti. Hojii garee irratti hojii dansaa dalagdee yeroo 10ffaa baatu jira. Team workiidhaan yeroo waan gaarii dalagdee sadarkaa 6ffaa baatu jirtu yeroo kuttee baatu jira jechaadha. Hojii maata gurguddaa jechaadha. Atileetiksiin team workii si gaafata. Mooraalii kee update gochuudhaaf. Ijoollee si wajjin deeman san jabeessuudhaaf. Kan laafatillee akka jabaatu gochuudhaaf. Diinota kee foggisoo kee ammoo akka isaan rifatan gochuudhaaf. Ispeeshaalii hojii teeknikaalii guyyaa har'aa. Dhugaa dubbachuudhaaf gareen biyyaalessa Itoophiyaadha. Shamarran keenya hojiin isaan dalagan hojii nama boonsu. Dorgommiin kun ammoo dorgommii paartii, dorgommii waan akkasii of keessaa qabu miti. Dhugaa dubbachuudhaaf ilaalcha as keessatti sirraa'uu qabu. Ijoolleen kun ijoollee Oromooti, ijoollee Itoophiyaati, ijoollee Afrikaati. Akkasitti beekuu danda'u qabna. Ija ispoortiiti ilaaluu qabna. Iji ispoortiidha. Ija ispoortiiti. Akka ispoortiitti ilaaluu danda'u qabna. Akka ispoortiitti irraa dubbachuu danda'u qabna. Kanaaf dhugaa dubbachuuf wal dorgommii hagammaatti geggeessame irratti guyyaan har'aa akka malee gammachuudha. Uummanni keenyas gammadee jira, hawaasni keenyas gammadee jira. Ispeeshaalii tiimworkii irratti. Tiimworkii irratti. Faayinaalii irratti dogoggorri jiraachuu danda'a, jiraachuu dhabuu danda'a. San ani murteessu ati murteessitu. Garuu wanti argaa turre Siifan hagamta akka taalantii qabdu. Dhimma mo'achuu dhimma biraati. Dhimmi mo'achuu Siifan Hasan dhimma biraati. Garuu jajjabinni si kiiloomeetira 10,000 fiigdee meetira 10,000 fiigdee yookaan immoo kiiloomeetira 10 5,000 yeroo lama gulaallii fiigdee 10,000 yeroo lama jechaadha 20 kiiloomeetira 20 jechaadha 3,000 gulaallii fiigdee yeroo lama faayinaalii irratti yeroo lamaanuu miidiyaalee 10,000 sadaffaa bahuudhaan fudhachuun isii waan guddaadha. Akkamitti jabina kana qabdi kan jedhu gaafii ta'e jechaadha. Plus minus maaraatoonii fiigdee raankii keessa galuu miti sadarkaa tokkoffaan bahu jechaan gaafiidha. Maaliif isaan warri wajjin dorgomte fakkeenyaaf furannu garee keenya yoo furanne warroota fiildiin isaanii maaraatooniiti. Gareen biyyaalessa hundaatu kan dorgommii maaraatoonii irratti dorgomaa ture. Fiildiin isaanii opportunitiin gurguddaan kan irra kaawwamee dalagaa turan meejarmentiin isaanii jechaadha. Meejariin isaanii maaraatoonii irratti dalagaa turan jechaadha. Long distance irratti dalagaa turanii long distance irratti dorgoman jechaadha. Hojiin isaan irratti xiyyeeffataa turan hojii tiraakaa osoo hin taane hojii maaraatooniidhaan ni milkoofna jedhanii humna kuufachaa turan jechaadha. Ji'a tokko guutuu. Siifan meetira 10,000 fiigdee meetira 5,000 yeroo lama gulaallii fiigdee
fiigicha gabaaboo yeroo lama fiigde akkasuma maaraatoonii irratti fiiguun is not impossible guys. Is this possible jedhanii gaafachaa jiran Facebook irratti miidiyaan addunyaa ogeessonni ispoortii hawaasni addunyaa dorgommii biyya Faransi Paarisitti geggeeffamaa ture Olompikii bara 2024 irratti taatee addaa ta'e jecha. Ijoolleen keenya yeroo hedduu hubannoo dhabiinsaan haala adda addaatiin wantoota adda addaa barreessan irraa qusadhaa. Warri waan kana xiinxaltoonni ni jiran. Ija ispoortiitiin haa dubbannu. Tigist Asaffaa intala Oromooti. Saba feetee haa taatu biyya bakka buutee deemaa jirti. Dandeettii qabdi arginee jira. Dandeettii ajaa'ibaa obsa qabdi. Cichoomina qabdi. Faayinaal irratti garuu ammoo teeknikaalii hojiilee teeknikaatiin mo'atamte. Amaanee Badhaasoo haalli isiin itti garee qabachaa turte, haalli isiin garee kana liid gochaa turte, qindoomina garee biyyaalessaatiif isiin gochaa turte, sanbira darbitee Keeniyaa ofirraa kutuuf yaaliin isiin gochaa turte, waan ija keenyaan argaa turre jechaadha. Waan ija miidiyaan addunyaa argaa turre jechaadha. Jabinni isii sanfaarraa dubbachuu danda'u qabna jechaadha. Har'a namni hedduun dagateera. Isiin shanaffaa ba'uu isiitiin dagateera ta'a. Garuu ammoo namni miira ispoortii of keessaa qabu hojii isiisan hin dinqisiifata. Miidiyaalee godhachuu qofa miti. Hojiin keessaayyuu tiimworkiidha. Hojii baay'ee ulfaataadha. Hojii ittiinis ammoo deeggartoota ittiin horattu. Dhugaa dubbachuuf ofiisiiti shanaffaa baate malee akka ijoolleen sunniin yookaan siifan yookaan ammoo Tigist Asaffaa sadarkaa hojii guddaa dalagan. Keeniyaan silaa irraa naftu ture. Dhugaa dubbachuuf hojii teeknikaa Amaanee Badhaasoo osoo hojjechuu baatte maaltu dhufa kan jedhu waan tilmaamuun nama dhibuu miti. Maaltu dhufa? Osoo Keeniyaa fageenya irratti ofirraa kutuu baatanii osoo dadhabsisuu baatanii maaltu dhufa kan jedhu Keeniyaa akkuma beekamu yoo daftee ofirraan kunne taate si wajjin seenan taana mo'achuudha. Sun akka hin uumamneef fageenya irratti dammaqiinsi waliin ta'iinsa keessaa yoo obboleettii teenna Tigist Asaffaa fi Amaanee Badhaasoo jidduutti godhame hedduu nama gammachiisa. Qindoominni kun cimee itti fufuu danda'u qaba. Galatooma ulfaadhaa isin jedha. Kan isin qopheessine isin dhiyeessine gara Maddoolaa Miidiyaatiin. Ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti. Warroonni bakka adda addaa teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan hundi keessanuu galatooma. Sagantaa biroo ammoo bal'inaan walitti deebina.